Abiy Ahmed manattu deemanii miidhaa gosa kana irratti dhaqqabsanii Abiy Ahmed manattu deemanii miidhaa gosa kana irratti dhaqqabsanii Gali Abu Sambii manattu deemanii kalee galgala sa'aatii 8 galgala herrega sa'aatii Itoophiyaa ukkaamsanii mana fuudhanii rasaasa 4 dhayanii du'e jedhamee reeffi gatamee Odeeffannoon Oromiyaa irraa dhufte ka ganama kana yaaddessaa ka taate obboleessi aktivistii Oromoo beekamaa fi jaalatamaa Yahyaa Bashir kan tahe maqaan isaa Gaalib Abbaa Sambii jedhama. Gaalib Abbaa Sambii rukutamee rasaasa 4 haala hamaa keessa jiraachuun isaa dhagamee jira. Gaalib Abbaa Sambii kun barsiisaa tahee mana barnoota barsiisuu keessatti bobba'ee nama jiraatu obboleessa aktivistii Yahyaa Bashiriti. Yahyaa Bashir aktivistii Oromoo Gaaddisa Araabaa Dooreetii fi qophii OMN irratti xiinxala adda addaa kennuudhaan keessattuu qeerroo fi qarree fi kallattii lafkaa hudhaanii xiinxala bilchaata haala siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiyeessuun nama beekame waan isa gabaabduu irra dubbachuu deemna gara booda. Garuu saniin durattu obboleessi isaa kunin haali ammaan inni keessa jiru maal fakkaata eessa jira waan jedhurra waa takka 2-3 isin biraan gahuu deemna. Obboleessi Yahyaa Bashir kunin maqaan isaa Gaalib Abbaa Sambii jedhama. Gaalib Abbaa Sambii bakka jireenya isaattu kalee galgala halkan keessa gara sa'aatii galgala sa'a 8 yookaan herrega sa'aatii Itoophiyaattu sa'aatii 2 yeroo ishaa jechuudha galgala manatti itti dhufanii warra jechuun poolisoota hin taane poolisoota addaa Oromiyaati miti yookaan poolisoota Oromiyaati miti yookaan poolisii federaalillee miti raayyaa ittisa biyyaa miti warra waya gurraacha godhatee fuul isaanii haguuggatanii nama haga 3tu manatti dhufee odeeffannoo jettutu jira. Warri sadeen dhufanii kunin Gaalibii sagalee isaanii dhaga'ee ijoollettu balbala dura taphachaa jira yeroo inni gabbahuufi jedhu. Ijoollee inni itti gabbahee sagalee nama dhagahee laaluu fennaan ukkaamsanii fuudhanii ittiin deemanii maatiin isaa kan yeroo san turanitti Gaalibii waan jechuun mana hidhaa geeffamu yookaan ammoo wayiif barbaadamee gad deebi'uu isaanii yeroo isaanii mana hidhaa deemanii gaafatanii Gaalib achitti argamuu hin dandeenye achi jiru. Gaalib achi qabatanii magaalaa Jimmaa qarqaraa bakka jirtu Malkaafaaqii bakka jedhamtutti akka jechuun rasaasii irratti baname rasaasa sunin akka inni madaa'ee kan dhagahamu rasaasii kunin bakka yeroo 4 itti dhukaafame cinaacha isaatii fi garaa isaa irrattu akka malee akka inni madaa'ee ijjeesne jedhamee reeffi isaa achitti gatame. Malkaafaaqii kanattu gatame achiin dubattu Gaalib lubbuun keessa hin baane nama karaa suni darbuu sagalee dhagahee iyyatee haadha warraa isattu bilbilate akkasiin jechuun lubbuun isaa dandamachee ammaan tana jechuun hospitaalattu akka geeffame kan dubbatamaa jiru. Gaalibii maatiin isaa tokkolleen akka isaa wal arguu hin dandeenye dhowwama yeroo ammaan tana jechuun sababni dhukkuba koronaa vaayirasii illee hin jira. Wantoota adda waan jiraniif maatiin isaa wal arguu hin dandeenye madaa gurguddoo madaahee jira ammaa fi lubbuun keessa hin baane haali isaa akka malee yaaddessaadha jechuudhaani maddeen oduu kana nu biraan gayanii akkasitti dubbachaa jiranii. Yeroo ammaan tanatti maatiin isaatii fi akkasumas warri aktivistoota Oromoo ka sagalee sabaa taayanii sagalee dhageessaa jiranii dhiibbaa gurguddaa jala dhagahamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed nama jechuun jireenya ofii jiraatu barsiisaa kan yakka takka hin raawwanne kan waan godhamaa jiru kan keessattuu hin hirmaanne ilmaan Oromoo manattu deemee adamsaa jira. Naannoo Jimma ammoo naannoo inni irraa filamee jiru. Naannoo Jimma naannoo inni deeggarsa itti qaba jedhee yaadu keessatti namni takkin jechuun ka obboleesse kana biyya ala taa'ee na balaaleffata yookaan yaada kiyya dura dhaabbataa jedhee waan yaaduufi miseensa maatii namsuni biyyattu barbaade gocha gara jabummaa ka faashistummaa gos kana irratti raawwata jira. Mootummaan Abiy Ahmed dhugumaanu diina baada hamaa Oromoo ta'uun isaa akkasittu beekamee jira. Yeroo ammaan tana jechuun Gaalibii lubbuun hin jira rasaasa 4 itti dhukaafame ajjeefnee jirra jedhanii warri bira deemanillee lubbuu isaa dhaqqabanii mana yaalattu argamaa jira. Haa ta'uuti malee maatiin isaanii akka yaalii isaa irratti argamanii mootummaan Abiy Ahmed hin ayyamne. Odeeffannoon Oromiyaa irraa dhufaa jirtu ka obboleessi jechuun Yahyaa Bashir ka Gaalib Abbaa Sambii
kana fakkaatti obboleessi isaa kun jechuun Yaayyaa Bashir aktivistii Oromoo waan ta'eef aktivistii Oromoo kana sagalee saba waan hin taaneef of eeggannoo hedduu doorsisa hedduutu itti dhiyaataa bahee Yaayyaa fi maatiin isaa yoonni kan callisne taate maatii isaa tarkaanfii irratti akka fudhatamuu danda'u yeroo hedduu itti himaa turanii duula maqaa balleessii guddaa Yaayyaa irratti geggeessanii Yaayyaan Oromoo miti Yaayyaan Guraageedha Yaayyaan uummata Oromoo bakka bu'u qeerroo feccisiisa jedhamee televizyiinii biyyaalessaa hundayyuu irratti televizyiinii OBN irratti dookumentarii kijiba hundayyuu mootummaa naannoo Oromiyaa hojjechiisee takka jalqaba nama kana bituu fi amansiisuu fi yaadame namni Abiyyi jedhamu kun nama biyya keetiiti nama lafaati jechuun deeggarii jedhameeti inni didate jennaan maatii isaa irratti akka tarkaanfii fudhatan akeekkachiisanii kunoo biltsiginnaan Abiy Ahmedii akkuma dhaadatte warra maafiyaa yookaan ammoo jechuun guruppii ajjecha Death Squad obboleessa Yaayyaa Bashir Akali Abu Sambitu erganii manirra butamee akka inni rasaasa afuriin rukutamee silaa du'e jedhamee gaatamee jira ammoo karabbiitii fi hafee akkasittuu jechuun sagalee nama dhowwisiisuuf sagalee nama qabsiisuuf nama Abiy Ahmed dura dhaabbatu hundayyuu Abiy Ahmed ijjeesisuuf nama Abiy Ahmed dura dhaabbatu osoo hin taane fira nama Abiy Ahmed dura dhaabbatu hundayyuu akkuma kaasahee camadaa gorsi kennee fi kalaashiidhaan deebisna qawweedhaan deebisna addi isaanii irra dhaha ijjeesa akkuma sun kunoo kalaashiin deebisuuf jiran Gaalib Abu Sambii kun paartii falmaati miti miseensa uumaati miti Abiy Ahmedin balaaleffannee inni wama hin goone badii obboleessa jedhamee haa yaadamuti wanni jechuun Yaayyaan godhe yoo badii jedhamee yaadamtaate badii isaatiif iyyuu namni bira adabamuu hin qabu seera Itoophiyaa keessatti badiin abbaa badii balleesse qofattuu adabama badiin cubbuu jechuun hin daddarbinedha. Itti gaafataman abbaan balleessa ijoollee isaatiif ittiin gaafatamu umrii 18 dabarraani ijoolleen badii abbaa yookaan haadhaa ittiin gaafatamu seera jechuun kan nama balleessu qofattuu adabama balleessa yoo jenne fudhanneeyyuu aktiviizimiin isaa garuu obboleessa isaa ka biyya jiru kan waan takka quba hin qabne uumaa hin balleessine humni jechuun faashistii Abiy Ahmed manatti deemanii miidhaa gosa kana irratti dhaqqabsanii Gaalib Abu Sambii manatti deemanii kalee galgala sa'aatii 8 galgala herrega sa'aatii Itoophiyaa ukkaamsanii mana fuudhanii rasaasa afuriitiin dhaayanii du'e jedhamee reeffi gatamee bira deemame ammoo tarabbiitii fi lubbuun isaa baatee yeroo ammaan tana mana yaalii akka inni yaalamaa jiru kadhagamaa jiru. Yaayyaa Bashir aktivistii Oromooti ammaan tana Gaddisa Raabaaduuriitii fi sagantaalee OMN adda addaa irratti dabalatee xiinxala adda addaa kennaa jira. Xiinxala kana jechuun waa'ee siyaasa Itoophiyaa Eritiriyaa akkasumas tarsiimoo qeerroo fi qarreen Oromoo hordofuu qabdu nama yaada dhiyeessu yeroo ammaan tana jechuun bakka Jawaar Mohaammed akka durii qeerroo fi qarree yaada kennu sun keessa warri kennaa jiru keessa nama tokko keessattuu mormii Oromoo irratti bakka isaa fi Yaayyaa Bashiriitii fi Isqeel Gabbisaatii fi Itaana Habtee wajjin taanii isaanii yaada kennan arguun maltanii hedduun keessan barreessaa kitaabati namni kun jechuun qabsoo Oromoo keessatti nama bara dheeraa muuxannoo qabu barreessaa kitaaballee hedduu barreessaa jira waan qabsoo Oromootii fi wantoota adda addaa irratti ammallee namni kun barsiisaa ture bara durii barsiisaa diploomaa kolleejii Kotoba irraa akka barate kan inni ka dubbatamu yeroo ammaan tana biyya jechuun Sweden dhufee magaalaa Malmoo Yuunivarsiitii Malmoo keessatti barumsa barachaa jira yeroo isaa ka dabalataatiin ammoo qabsoo Oromoo kan yeroo dabalataan taane fuul taayimii qabsoo Oromoo kana nama irrattuu sagalee kennu feesbuukiin isaa hordoftoota miiliyoonii kuma dhibba shanii fi 43 fi dhibba torbaa fi dhibba torbaa 58 qaba kuma dhibba shanii fi kuma 43 fi dhibba torbaa fi 58 qaba feesbuukota akka malee hordofaman yookaan ammoo hordoftoota baay'ee qaban jedhaman keessa feesbuukii Jawaar Mohaammed fattuu aanee hangafummaadhaan feesbuukii kahu namni kun jechuun warri biltsiginna warri Abiy Ahmed akka malee kadhatanii nama jimmaa tahee yeroo ammaan tana akkamittuu Abiy Ahmed faashistii kana hin deeggarre jedhamee mata bawwa biltsiginna tahee jechuun nama akka malee Abiy Ahmed warri jimmaa duuba jira odeeffannoo jedhu sun dhara goosisa keessa isafa warra jechuun Abdoo Qaadii Abbaa Jabalfaati ijoollee jimmaa ka mootummaa Abiy Ahmed faashistummaa isaa amala isaa naftanyummaa isaa amala isaa diigaa isaa seenaa mootummaa Abiy akkaan saaxilanii keessattuu warri isaan sila sobanii akka deeggaru godhanii ilmaan jimmaatiif ilmaan Oromoo balloo jala galchaa jiru. Yaayyaa Bashir aktivistii gosa kanaati. Yaayyaa Bashir miseensa dhaaballee ture dubbii hima abaaboo ture. Dubbii hima dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ture. Boordi miseensa OMN ture. Yeroo gabaabduu Jawaar Mohaammed hidhame hoogganaa OMN illee ta'e nama tajaajile nama sagalee guddaa dhageettii guddaa qabu obboleessi isaa jechuun waan yaayyanii aktiviizimii kana keessattuu hirmaatee fi akkasittuu jechuun rasaasanii kalee galgala dhahamee jira. Maatii guutuu sodaachisaa jiran maatii guutuu isin ijjeessuu dandeenya obboleessi keessan calisiisaa yookaan immoo tarkaanfii san irratti fudhannaa jechuudhaani maatii Yaayyaa Bashir guutuu ammaan tana akka sodaachisaa jiranii haadhuma isallee dabalatee nama hundaa'u sodaachisaa jiranii kanaan dura jechuun dookumentarii hin taane keessatti maatii Yaayyaa Bashir hirmaachisanii maqaa xureessuu fi kabaja maatii kana xiqqeessuu fi warri jechuun Sheek Bashir Abbasaambii warri Yaayyaa Bashir faatii Oromoo miti guraa giradanii maqaa balleessii godhanii Yaayyaa Bashir ani jechuun hiddi dhaloota kiyya Oromummaa kiyyin beekaa propagandaan beeltseeginnaa hin dhibu jedhee achiin duballeettuun calleessi
dabarsine biltsiginnaa saaxiluu itti fufe biltsiginnaan kana hin jaalanne kanarra gammachuu waan hin qabneef maatii aktiivistoota keessa maatii adda addaa dhiibbaa godhaa jirti sun keessa Yaayyaa Bashirii tokko Yaayyaa Bashir obboleessisaa jechuun Gaalii Abbaa Saambii kalee rasaasaa afuriin dhukaasan. Wanni asirratti isinitti himuu barbaannu Yaayyaa Bashir kanarratti maal akka inni dubbatee feesbuukiin barreessa jira isin dubbisuu deema. Gaafa Jawaar Mohammadi wayyaanee aangoo irraa garagalche. Maatiin Jawaar Mohammad hundinuyyuu Arsii keessa turte biyya turte Adaamaa turte. Maatii Jawaar Mohammad wayyaanee waan takka hin goone. Wayyaaneen afaan Oromoo hin dubbattu. Wayyaaneen jechuun biyya Tigraay irraa dhufte. Wayyaaneen jechuun agaaziidhaan dhufti san maatii Jawaar Mohammad hin tuqne. Abiy Ahmed ilmi faashistii kun kan ilaalchisaa faashistummaa ilaalchi diinummaa Oromoo ilaalchi falmii bira dhagahuu hin dandeenye Yaayyaa Bashir nama Jimma. Obboleessi isaa nama Jimma biyya tokko dhalatanii biyya deeggarsa qaba jedhee keessa Abiy Ahmed bahu keessa galee falmii tokko dhagahuu jibbaa fi sanuu nama jechuun biyya fagoo irra mormiin inni Abiyyi irratti godhe sagalee qofa. Ka sagalee miidiyaa irratti Abiyyi balaaleffatu obboleessi akkas tarkaanfii irratti fudhachiisa. Kun waan aga'aazilleen hin godhinidha. Kunin waan warri biraa abbootiin irree bara dargii keessallee waan gosa akkasii hin godhamin jechuudha. Yaayyaa Bashir bara mootummaan wayyaanee Eertiraadhaan wal dhabeessan bara waraana baadimmee waraana Zaalambeessaa waraana burreessan propoogaandaa televezyiinii fi raadiyoo wanti hojjechaa ture bara saniin duubatti bara suni sabaa'oo ture bara saniin duubatti ammoo gaaddisa dhugaa namni si daawwatee hin beekne ture waraana baadimmeetiin duubatti gaaddisi dhugaa ka dhufe dimtsi haffaash Eritrea Radio of Broadband sagalee uummata bal'aa Eertiraa achi gubbaattuu dubbachaa haasawaa ture saniin dura ammoo sabaa'oo sagalee bilisummaa Oromoo irratti hojjechaa ture. Gaafa san wayyaanee wanta akkasii hin goone. Gaafa san aga'aaziin maatii isaa homaa hin goone. Maatii Jawaar Mohammad homaa hin goone. Maatii jechuun Biraanuu Naggaafaa homaa hin goone. Maatii Andaargaachoo Tsiggeefaa homaa hin goone wayyaaneen. Abiy Ahmed obboleessi Yaayyaa Bashir diinummaa isa laala. Nama Jimma magaalaa Jiren qarqara Jimmaa kan jirtu keessa fuudhee waan kan godhe mootummaan kun hagas hundaayyuu faashistiidha. Mootummaan kun hagas hunda yaada nama addaa qabu dhagahuun barbaadu hagas hunda diinaa fi farra Oromootidha. Yaayyaa Bashir kan irratti waan inni barreesse karaa feesbuukii isaatiin kan haqa tokko walitti himna an jireenya koo dargaggummaa wayyaan irratti qabsoo gochuun hin dabarse kana na beeka jechuudhaan akkasitti barreesse. Maatii akka biyya keessa qabu osoo hin beeku irratti murteessan carraa miidiyaa qabsoo Oromoo argametti fayyadamuuf jecha TV Eertiraa irraa olola farra wayyaanee waggaa 10 olii fi geggeessaa ture. TV Eertiraa irratti walala olola farra wayyaanee waggaa 10 fi ol geggeessaa ture. Sabaa'oo irratti waggaa 12 guutuu sagalee koo dhaamsee hin beeku. Garuu bara sana hunda takkaa maatiin koo sababa kootiif hin tuqamne. Har'a garuu kana argaa jirra jechuun obboleessisaa jechuun rasaasan afuriin kadhaam kan obboleessaa hangafa barsiisadha. Kanuma kaleessa nu keessa bahee aangoo qabachuutti gammannee fi of qusannoo tokko malee deeggarsa godhaa fi turree fi didee nu ganee diinaa firoonfatettu kana nutti godhaa jira. Kun garamitti nu geessa jedhee namni qalbii qabu hundi haa gaafatu. Argitanii jirtanii bara wayyaanee keessa sabaa'oo irratti hojjechaa ture televezyiinii wayyaanee irratti hojjechaa ture bara waraanaa bara baadiyyaa sanii fi saniin duballee Yaayyaa Bashir takka callisee hin beeku garuu maatii isaa irratti nami quba laatee yookaan quba keekee namni itti aggate tokko hin jiru. Bara kana bara jechuun mootummaa ilma Oromoo mootummaa Bagadaa mootummaa ilma Jimmaa jedhamee yaadamutti magaalaa Jimmaa keessatti obboleessisa haala gosa kana keessa bahe ajjeechanii gosa kana irratti aggaamame jechuudha. Wanni kun waan akka malee nama gaddisiisate. Mee kana irratti jechuun Abdoo Qaadii Abbaa Jabal namni kunis nama Jimmaati biyya German Deutschland magaalaa Bayern München jiraata. Munich maal jedhee Abdoo Qaadii akka inni barreesse laalla. Gara jabinni Abiy Ahmed irratti geggeessaa jiru kan bara TPLF irra hama ta'uusaa fi ragaan tokko kunooti. Waraanni biltsiginnaa kaleessa obboleessaa jiru Yaayyaa Bashir obboleessa keenya Gaalib Abbaa Saambii rasaasa afuriin nyaadhee ajjeefne jirra jedhee bira deemte. Maatii keenya fixanii nu fixu malee abadan duubatti hin deebinu balbala azaabaa baantan keessatti kan gubatu isinuma ta'uu beekadha. Yaa Rabbi lubbu Gaaliboo nuufi baraarii jedhee jira. Akkasittu jechuun yeroo ammaan tana aktivistoonni rukutamu obboleessa Yaayyaa Bashir kan irratti yaada isaanii barreessaa jiranii viidiyoo fi sagaleen garuu haala jechuun rukutamuu isaa nu dhaqqabee jira. Haa ta'uuti malee haali jechuun maatiin isaa keessa jiruu fi sodaachisni doorsisni jiru kun qofaa miti kana caaluttu isin eeggata maal agartanii gana arguu deemtanii jedhanii doorsisaa waan jiraniif maatii wajjin eegee wal mari'anneen duubatti dhaamsa sagaleetii fi akkasumas wantoota jiran dabarsuu akka hin qabne murteessinee jirra. Odeeffannoon asirratti dabarsaa jirru kun jechuun odeeffannoo jechuun qabatamumaaf jechuudha waan hedduutu jira. Garuu haalli jechuun mootummaa faashistii Abiy Ahmed kun raagamuu hin danda'u. Mootummaan kun mootummaa ammaan tana
carqii buusee maraatee jiru. Mootummaa waan kamiyyuu godhuu irra uf qusatu miti. Saree maraatte saree maraatte waan hin goone hin qabdu saree maraatte jechuun haga hin badinitti waa balleessiti. Abiy Ahmed jechuun saa eegee dhiigaan horii balleessa dhiigaan loon dhaya. Yeroo ammaan tana jechuun warri biltsiginnaa keessa jirtanii kan wallaalan namicha kan deeggaraa jirtan Oromoon wallaalan nama kan deeggaraa jirtanii irra deebi'a waan namtichi kun inni boori Oromoo godhuu deemtu kun inni fakkeenyadha. Kunin jechuun yoo nuti maaltu nutti maadha. Yaayyaa Bashir ka jedhe ani qabsoo Oromoo itti amane itti sene dubbatu hin deebi'u garuu wanni Abiy itti jiru kunin maal nu garsiisa boor garamitti deemaa jirra ka jedhuufi akeeka waan lafnu kaayu. Garamitti bor deemaa jirra ka jedhuufi waan nu garsiisudha. Waan hamtuutti dhufaa jira. Namtichi kun bifa kanaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hin dhiisu bifa kanaan Abiy Ahmed waan guddaa namni lammaaf hin mararfatin namni biraatiif hin mararfatu. Kalemma har'aa hidhama manattu hidhe. Lammaan ani jechuun Abiy jechuun lama jedhee kan ittiin kakate. Nama jechuun abbaa isaatiif marartii hin qabne namni garee abbaa isaatti hojjeessee jedhee haasawaa jira. Nama jechuun waa takkaaf hin dhabne aangoo malee waa biraa bololii isaa fedhiin isaa aangoo malee hin jiru. Amantiin isaa aangoo isaa jala hin hafne maatiin isaa biyyitii isaa lafi jechuun isaa namni isaa hiriyyaa isaa waa takka namni itti amanu jiru. Warra Amaaraa haa ta'u warra Tigree namni dabareen hin nyaatin hin jiru. Abiy jechuun dhuma irratti jechuun ifi nyaachuu deema. Dhuma irratti ufa barbaadeessuu deema. Ufi balleessuu deema. Cubbuudha jechuun waa balleessaa dhuma irratti ufi isaatii barbadaa'u akka hin oolle obboleessi jechuun Yaayyaa Bashir gaalii Abiy Sambii akkasitti jechuun ejjeesna jechuudhaani warri isaa ergamtoonni manatti seenanii kalee ukkaamsanii baasanii achi duubatti rasaasa afuriin dhahanii cinaachaa fi garaa irra du'ee jedhamee akka hin du'initti hafe bakka intensive care unit jechuun dhukkubsattoota yaalii guddaan godhamuu fi akka malee dhukkubee jira. Lubbuun isaa sila lubbuun nama kamiyyuu harka rabbee jirti. Bakka ICU jira yeroo ammaan tana warri miidiyaa kana daawwatanillee du'aayii godhaa fi obboleessi isaa rabbiin akka hambisu maatii isaallee yeroo jajjabduu kanatti akka rabbi bira dhaabbatee haamilee kennuu fi Yaayyaa Bashiriitii fi nama hundaaf yoo akka rabbi jajjabeessu obboleessi isaanii ammoo lubbuu akka dandamatu saba Oromootii fi nuufillee asumaan du'aayii goonaa fi wanni akkasii kun inni Yaayyaa Bashirii fakkeenyumaa fi ta'uu fi nu gargaara jennee Yaayyaan high profile nama guddaa beekamaa maqaa qaba waan taatee fi xiyyeeffannaa irratti kennine malee yeroo ammaan tana aktiivistoonni naannoo Jimmaa qofa osoo hin taane Oromiyaa waliigala hedduu doorsisni irratti dhaqqabaa jira.